tu cerai isi sana kerapina rafu rapi serah aku udah dapat mengajar dan doain aku tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan keenya jette? Hana Muhammad. Hana Muhammad jadi di kabi. Kasih kun kuda shan jechuudha. Ni ustaz. Kan macam osong kaya kan wallahi. Abshir. Wallahi ustaz ini. Kan macam osong kaya osong mama dan tak kena rajin lu kau ini nggak dapat tu tadi. Martelle warki terapi si haji. Amin. Nabi martelle ka sahabi ke rasul rabbi e fakari warki terapi si haji jiwa. Kati tan terapi habas. Kama rabbi muhafaiz. Lega rabbi nur rahagut. Yan madar qurbasa. Warre shayin ke najal sabr. Ya rabbi. Danga hada yodura amma kan alama maralallamme milena soddomaji atoko guru izini rabbi tindanga tan rabbi nur rahatas. Amin. Tokkoch anatu dende hajir rabbi nur rahabas. Amin. Dina gidi akasi rabbi harka kenna rabbi hakai. Amin. Nama kenna mulu rabbi nu hadrum. Amin. Nabiya kesa rabbi nu hadrum. Amin. Biyi buni biya arja biya dinati biya gartari motu qarome kakab. Sila magala asiha wadai ninget tu birren tu so akadurani dina de kala balle subatan. Ibu rabbi tinganda kala ganda duit gartari motu rabbi nu hadebi. Amin. De salima kafafa islam rabbi hatas. Amin. Debi nesh. Ayyee obboleettii keenya galatoomii rabbi waan gaarii sifa qabu kumee galatoomii halkan gaarii siifaa ta'uu okay sabboontu itti fufi taap koppii linkii gochuun isin obboleewwan keenya. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Itti fufi sabboontu dhaggeeffachuutu jirra. Aye, Waktu kau isi tu bicara apa ni? Aye, Rahim itu bufi. Untuk kita kau lagi siapa buai, kau harus berubah itu jaga Sagaling kinagam. Di Turki bahasa ini jera. Ayah itu apa ada bari? Dia di dubat itu nagam di Turki keti. Dubat. Aman nagam sih. Nagam. Ummu Mas'ud fi khamashan jamal المخي أيها حافظنا فاقولوا مكاتب ربي حافظ سياقولوا جانا خلق دا بريكم شنيته مسؤول Oke. بريكم شن Ayah sini boleh tinggal nyaman je ayah maka Ustaz Jamal Aliyin ko basyan jete dabali Rabbi nafkat da ka mucangki ya habis nafta jeti kasila kini terati go Rabbi sifa ko boleh tinggalnya garar mati sini barat oromia barat mutira barat mutira tap goda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dua apa lagu mati ya ceriala di pesan amu isim asuti kayak junta kayak sana wali kabe warakat setai ada meski dah cekal lah ya terabu dia di pesan ni junta kayak sana rami. Allah. Sila real bershan nuken itu, amal real bershan double te. kumatak Allahu Akbar. DP aku mata kerja itu isinir lari priara di pesuti apa ya itu karapi wali ya tera nabi priara di penjet itu DP aman tanamo ustaz de mana di kau di mai itu dah ustaz boj priara lama wali gerda darah kuma di pala mesli bersa gamma di punya kedua ina Allahu Akbar. ya bi aspe waktu kan buntu naruh bicara gamma di untuk kambing lalu sabon tuh Akarapi ilmu Orangnya. Quran nah baik nah
Inshallah doa isi godhu obboleettii keenya wallahi obboleewwan keenya rakkoon ilma namaa nu namni amma sirra taa'aa jiru ustaazum tinni isinii kadhatu kunuyyuu rakkoo mataa isaa qaba obboleewwan keenya hunduu jechuudha rakkoo isaa rabbii qofatu beeka tarii akka keessan baafatee dubbataa hin jiru malee ilmi namaa kamtuu rakkoo qaba rakkoo maraahuu baafne dubbannee jenne wallahi halkanii miti osoo ji'a fudhannee jenneen xumurama obboleewwan keenya waan kana yeroodhaan galfanna jenneeti sirra kan taa'aa jirru isinis inshallah niyyaa keessa rabbiitu beeka waan ta'eedhaaf jechuudha waan niyyattanii jettanu waan hin karoorfadhe waan narra jirtu akka rabbiin narraa kaasu jettanii walitti qabdanii rakkoo keessan narbii seelii dhiiga keessanii caalatti jechuudha rabbiitu isinitti aanee isin beeka waan ta'eef haajaa keessan hunda wal faana isiniif haa baasu nuuf obsaatii hanguma danda'ameen du'aa'ii kadhatamu keessa isin niyyaa keessan waan karoorfattanii sanatti qalbii keessan qabadha qalbiidha wanti guddaan niyyaadha waan ta'eedhaafi ustaazonni keenyas miira keessa galanii jechuudha wallahi akkasitti boohaati kan isin wajjin du'aa'ii gochaa jiran waan ta'eedhaafi rabbiin hunda keessan rakkoo keessa jirtan keessaa isin habaasu ustaazonnis du'aa'ii walumaa galatti isiniif godhu sagantaa keenya muka gaggeeffannuu fi dabareedhumaan du'aa'ii isinii godhaa deemna jazaakumullahu khairan itti fufyaannu koomentii jalatti ashaangulliitii boochuun erginaa please tiktookiin laayivii kana jechuudha akka waan sodaachisaa tiraajedii waan fudhachuu danda'uu fi laayivii kana intarraapti nurraa gochuu danda'a akkasitti nuuf beekaa ashaangulliitii boochu koomentii jalatti hin erginaa jazaakallah hanuu itti fufi hanuu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan doa isanami Allah maami rabbi senrada da ustaz tena kakade rabbi aja tesan supaya seni aku Amin. Insyaallah anggu makawuran gesin fakat to sontanan ka madandeti tiya era arsi kumashani Ethiopia abah ya ibe sukara na jala dukubani akarabbi nirana fudu doa ina kodafi guyyaa tokko nagaa guyyaa tokkotti na jalaa deebi'a kana du'aa naa godhaafi qarshii kuma shanii immoo labsii amatii irraa akka rabbi haajaatii naa guutuu biyya ormaa keessattuu biyyaa bahee waan hisaaba umrii nama tokko lakkoofsisee waan jedhee hin danda'a garuu yaada muraanni kiyya naaf hin guutamu akka yaada muraada kiyya rabbi naa guutu du'aa naa godha isinuma warra as tataa'u kanarrallee kuma shanii Ethiopia kuma kudashan Ethiopia sini kan inshallah guyyaa lama keessatti du'aa naa godha akka rabbiin yaadii naa guutu. Haajaan qaba haajaa takka tana. Akkasi obboleewwan kiyya wallahi sila dubbadhee jira na of kolchaa yeroon kana jedhu maalifi wallahi dabareedhuma dubbattan jechuudha qaamni keenya hirrifata maal madrasaadhuma kanayyuu ni ijaarama kan jedhaa jiru dhalootaaf miti ilmuma namaati malee way jeedala way itti horsiisu itti barsiisu. Ilmi namaa inni jiru kun rakkatee wayita jedhu garaan namaa hin danda'u obsa dhabaa nullee foon uffanna malee sibiila wayii baannee hin deemnu nutti dhagaama waan ta'eedhaafi akkuma sila isiniin jedhe jechuudha rakkoo jirtu kana isin keessatti obbeettu rabbi akka haajaa kiyya naa baasu du'aa inaa kadhaa hojjettan wallahi haajaadhaa ol bar namni zirzirii waa wayii gaffida malee maqaan tokkuma bar nama yeroo jedhamu nama keessa dhalaatu jira dhiiratu jira xiqqaatu jira guddaatu jira akkasi kanaafuu jechuudha akkasitti nuu qabadhaa ustaazota keenya illee nurraa dhukkubsinaa please halkan qaaxiraa taa'aa bulaa jiru qaaxira irratti yeroo boo'anu in ulfaatti wallahi nuuf obsa isinillee rabbi haajaa keessan habaasu rabbi rakkoo keessa jirtan hunda isiniif haa furu obsa kanaafuu akkasitti qubanuuf qabaadhaa du'aa'ii walumatti godhama waan ta'eedhaaf ashaanguliitii gochus koomantii jalatti hin ergina du'aa'ii walumatti godhama waan ta'eedhaaf rakkoo keessa kan jirtan hunda rabbi rakkoo keessan haa furu rabbi isin haa gammachiisu gadda keessan gammachuutti haa jijjiiru ustaaz Najjaash yeroo tokko mee du'aa'ii irra nuuf buusaati inshaallah. Akaunti asirratti kaayaa jedhamee gisee akka kana. Ayyee akauntii yeroo tokko isiniif hin godha screenshot godha dafaati screenshot godha tiktookiin akka nu dafne yeroo tokko kaameeraa dudduubatti isinii deebisaa dafaa screenshot godha tiktookiin nama adaba waan ta'eedhaaf jechuudha jazakallah. Ayyee kunoo dafaa screenshot godha kan diimtuu kana jechuudha baankii daldala Itoophiyaa screenshot godha screenshot. Ayyee. Galatoma obboleewwan kiyya taaptaa godhaa kooppi linkii godhaa akka tiktookiin nu hin baafne jazaakallahu hanuu walumaa qabatti siif kadhata obboleettii kiyya rabbi haajaa kee hunda siif habaasu inshaallah si dhaggeeffachuu jiru caaltu itti fufi caaltu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anillee abbaa manaa fi hundaa adiin ilmoo takkaan qabarraa eekka ilmoo sanillee ilmootii rabbii naa godha akka isaafillee jannata rabbi naa kan
Aku tidak kalian karakter rahmatan aku do karena ganda karena cinta itu ayah aku dan lagi nanti juga tak tiun sana kan lebih gitu. Sebenarnya ya ada siapa satu insyaallah itu ayah aku ada aku mana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani liana kisma jarsa fi usul haradin mutsuru mau tapi yang di kanatu wayna goda umat gore na ko ba do ayna godan sinen jata kitin kausan garu akara bingar kan ko do ayna gore. Iya makam kesan eenyummee kan iyyattan. Riala Saudi di mana? Real Saudi dibba afur jadi caaltu dumaan qabi walumanti kanuma riyaasii waliin jechuudha. Real Saudi dibba afurii kan abbaan maraarraa deemes kan jireenyi itti ulfaatte sun dumaaf iyyuu jechuudha. Walitti qaba du'aa'ii gootuuf. Du'aa'iin aku dari Syam Rabbiin bakka naageen mootiin Caaltu dhuma jedhee fakkaatu. Ayyee inshaallah obboleettii keenya jazaakallah. Ayyee. Suuta itti fufi. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, Muhammad Kofin Dewi, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya, kita kenal doa ini nagoda. Karena di sini kawan saya pun nanti mana ambil ini kacau tempat dia tanah. Insyaallah. Insyaallah suuta. Karena lagi, insyaallah isim tanah kacau kan nagoda ambil dia tanah Rabbi sirajalat. Amin amin insyaallah kan garis ni patut. Allah. Tap-tap udah nih boleh tap-tap udah menurut dia sen kopi di sini. Fatimah itu kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jamalin barbada kesana dubbisan Muhammad Ifamashi. Mali Syajamali jechuudha rakkoo keessanitti himtanii garaan isaanii akka shamarranii garaa daafu. Wallahi obsa dhabanii boo'anii jechuudha fuulli bishaan ta'e fuula dhiqachuu gad ba'anii meedikoo tasgabbaa obboleewwan keenya namni garaa raafame yeroo rakkoo keessan kanatti himtan jechuudha osoo humni isaanii danda'e harruma rakkoo keessan hundaa furu. Insyaallah bas sagalam isaanii barbaada waanuma jedhuun qaba. Ayyee hin dhufu inshaallah xiqqoo nu tasgabbaa. Miyuutii godhadhu taa'an gasaan dhufanitti ayyee. Suusuu dubbadhu tangasitti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komentar kait tentang takuda. Susu tipu fi. Allah. Tap kuda Ustaz Najash. Mali arrakam Ustaz Najash najata dabdani mali gadda buleewwan keenya kun himan kanatu sirrifachiisan si'a. Haniyyee kan jettu kun ni turkiin ke seeraan hojjetu yeroo seen gadi koo garraabtii si godha. Hayaat Oromoo. Waalaikumsalam warahmatullah. Akka carraa nakin akka nake afayyaadha. Ani sabakan dalagaa jiraata sabakan. Ayyee. Weh. Itti fufi. Ni dhagaama itti fufi eeyyeen. Weh. Ani dullee baay'ee tokko waan isa fakkaatallee miti yaa'u. Riyaala dhibba lama Suudii ni yaadde ummaanti gara fuula duraa deemteetu mana baanatti dhufti. Du'aa'iin haa godhaniif Ustaaz Jamaal inshaallah wajjumaan jirra gara fuula durallee jireenyi biyya uumaatu illee nu babadaarti. Gara fuula durallee walumaan jirra tuni eegala malee xumuraa miti Ustaazonni kennalleen abshiraa. Akkasitti wanno jettanillee garaa nu balleessinaati. Walumaan jirra isin jalla inshaallah nu gubbaa rabbi jira jajjabaadha. Ayyee obboleettii keenya hani dhibba lama riyaala dhibba lama digalmeesi. Hani riyaala dhibba lama digalmeesi. Ayyee ani keenya du'aa isii godhu inshaallah rabbi haa rabu du'aa godhu inshaallah. Ayyee. Galatoomii ani Maryam itti fufi. Maryam Muktaar itti fufi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Anillah insyaallah seperti kata kita mau masyani dan Maryam Mukhtar kashikum shaji. ربي هذا مراد خسيان. ربها قلت ربها جاء Amin. Amin. يا والله Amin. جاب Amin. Maryam Mukhtar kuma shan jetti galmi sirta. Fatima ustazin dufani jiru dubbaddu ayye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Kena. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله Ustazah Kia kabajama jalata maka kabagi ya jal. Kawahe durra barate kabaka gudda kabu akkesin imi. Mai akkesin garan kesan tikishuma isina jala rafa mu fedu kula bareda kesan kana. Pindem manin arpun yu fedu duaimanu goda male. Anille wanuma nasinin tala insyaallah. Ustazah Jamal Ra karshi kuma shemani karshi kuma shani luputi ya ramotu karshi kuma lama wadarati karshi kuma kudalam insyaallah ya rabbi jade orugana ma yokin motu iftan ratti ala tulat di sini kerja insyaallah. Ustazah mo imimma kesan arbun fedwan imimma kesan ikmata san ratti imimma kesan akan agar insyaallah antara majidu Ustazah imimma kesan arbun akan agar Jazakallah Fatima, jazakallah. Kun kudu lama jadi galmesi Fatima. Insyaallah. ربي هذا مراد خسيان. Amin. Ayye. Oromo first, Riyala bit bashan. Oromo first, Riyala bit bashan bernes. Ayye. Akkasi jazakallah obboleettii keenya ulfaadhu rabbi hajaa kee abaasu riskii kee haballisu hayaat Oromoo itti fufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat ketika amat lama raja lagi subjekti और कबनी के कब जरनी हिंदू बत्तू तो आई ना करा याला बस अजीम ना जुआना Hayaat Oromoo Riyala dhibba sadii. إذن ربي تربي سيها بيس آمين. عافية عافية آمين. عافية جائبة ربي هاكل Amin. إيه والله عافية جائبة ربي سيني هاكل Amin. ijoolleen booyaniif ijoollee waa kennite tanaa miti ijoollee gabayaa tanan dhufinii booyan malee ijoollee tanaa Akkana wallahi sah wallahi akkan sah. ijoolleen birrii tan ani madarasaa bilaal keessaa qaba jettee madarasaa haadha fi abbaa keessaa baatee gosa keessaa baatee diinaa ija wallahi waan nama gammachiisu subhaanallah ulfaadha kabajamaa guddadha amma illee riskiin teessan biyya mara haa ijaartu isin Amin. kaba biyya mara ijaartu rabbi isinii haa taasisu Amiin. ulfinna nama tokkoon kennin ijoollee diinarraa eegantu jira isin diinaa eeguu dhuftanii bara Akkana. ijoollee diinatti ba'aa ta'ee jira isin bar ba'aa diinarraa fuutanii rabbi hajaa teessan mara rabbi isinii haa baasu Amiin. ulfaadhaa wayyama ijoollee teen keessattuu ijoolleen durbaa keessattuu ijoolleen biyya arabaa kushiinaa ambaa teettanii dhiiga keessan dayfitanii diina ijaartan rabbi gartanii hajate samara rabbi sini haba Amin. kanusa asis sagali daddafa wal dorgoma hasawa gabaabsine akkana ustaazota yeroo isaanis achi yaada isaanii ibsatanu garaatu na dhabee jennaan hin fuudhaa jira malee yeroo nutti fuudhataa jira akkasitti qubanuu qabaadha insha Allah obboleewwan keenya rabbi hajaa keessan hundayyuu habaasu itti gammaddu waan dalagamaa jirutti jechuudha ulfaadhu galatoomatti isaa yaada Oromoo galmisee itti ayaatiin Hayat Oromooti. Hayat meeqa waadaa seenti ture? Harshee dhibba sadii Riyaala dhibba sadii. Ayyee. Galatoome obboleettii keenya rabbi hajaa kee habaasu Aishaa sanyii jawwee maallaqa sila waadaa seente irratti dabalata kuma lama kennitee akka rabbi salaata rabbii naaf laaffisu du'aa inaaf godhaa jettee rabbi siidhaaf laaffisu du'aa gosuu fi Qaasiim Oromoo jedhi koomantii jalatti 8,000 waadaa galee jira 8,000 Allahu Akbar ayyeen akkasi sabboontu karbana dhumiyuuti irra daddafaati yaada keessan gaggabaabsaa obboleewwan keenya akka yerootti fayyadamtu jazaakallah sabboontu tibu waalaikum salaam wa rahmatullah maatiin kiyya kiristiyaanaa musliimaa miti. Ayyee ni dhaga'ama harmeen kiyya biyya ormaa jirti. Ayyee Abbaan
Obboleeyyan kiyya immoo baay'ee tokko dhukkubsatee ture. Alhamdulillah ani garuu yeroo dhiyootti gara amantii musliimaa dhufee dura kiristaanaan ture. Allahu akbar. Yeroo inni dhukkubsatee jiru sana baay'ee tokko cinqameen ture. Amantaa musliimaa ergan qabadhillee waa danullee nazaraan ture. Waa baay'ee yaadaan ture. Baay'ee.